namoonni akkaawuntii peepaalii oriijinaala banachuu barbaadan akkasuma namoonni amma dura banuuf yaalii gootanii limitii isin jalate isin rakkise daqiiqaa 5 keessatti moobaayiluma harka keessanii qabdanii akkaawuntii peepaalii kan giiftii ittiin bitachuu dandeettan giiftii tiktaak irraa qabdan maallaqatti yookaan doolaaratti sharafattanii kan irraa baafachuu ni dandeettan googilii seentanii giiftii tiktaakis ittiin bitachuu ni dandeettan peepaalii an amma isin agarsiisu kanaadha peepaalii intarnaashinaala kan biyya hunda irratti dalaguu danda'u akkaataa itti salphumatti banachuu dandeettanitti hojjedhe lafa kaa'ee jira kunoo salphumatti viidiyoo tan ilaaltanii banachuu ni dandeettan asumaan immoo namoonni mana keenyaaf haaraa taatan mallattoo subscribe jettanii gattuqa subscribe godha like godha eegala isiniin jedha kunoo gara viidiyootti egaa maal gootan Google Chrome telefoona keessatti jiru gattuquudhaan seentan kunoo haala kana Google Chrome keessatti seentan erga Google Chrome keessatti maal gootan gama gubbaatti irra sarara sadii gubbaarra tana yeroo tokko gattuquudhaan history keessan click gootan akkamitti goona kunoo bakka delete browser data jettanii gattuun sana booda isii gubbaarra tana akkana gattuquudhaan gama gadiitti irra all time kan jiru kanatti deebifna haala kana sana booda isii gama gadi delete data jettan haala kanaan gattuine history kenna clear goona sana booda erga haala kanaan qulqulleessitanii maal gootan kunoo bakka search kana gattu kun asirratti barreessi asirratti maal jettanii barreessitan paypal.com/ae jettanii barreessitan kunoo haala asirratti barreessi kanaan kunoo haala kanaan barreessitanii search gootan wanti biraan jiru sana booda erga haala kana isin dhufe maal godhuu qabdan akkatti ol siistanii ilaala ol siistanii gama gadii kanarra alaabaa United Arab Emirates jiraatu qabdi sana booda erga isii agartanii booda gad deebitan gad deebi'uudhaan maal goona sign up godhuu qabna kunoo gama gubbaatirra bakka sign up jettan isii gattuudha personal immoo biizinasii banachuu barbaadan kan jedhu gaafataa jira kanaafuu nuti personal osoo hin taane biizinas kan jedhu kanarratti deebina haala kanaan sana booda gama gadiitirra get start jettan haala kanaan gattuu godhan start goona amma hojii eegalle jirra egaa maal goona kunoo gama gubbaatti irratti maqaa keessan barreessita maqaa kiyya fakkeenyaaf Shamsu kunoo isa lammaffaa Abdul Jalwaan jedhuuf Abdu Niga itti aansan amma maal godhuu qabna email keenya itti galchuu qabna isinis email keessan qopheeffatanii bakka kana dhufuu qabda mee email kiyya itti barreessa kunoo .com sana booda itti aansuudhaan password keessan create godhuu qabda password keenya akkamitti galchina bakkuma password jedhu kana haala kanaan gattuitan small letter capital letter fi symbol fayyadamuudhaan strong godha kunoo fakkeenyaaf sin agarsiisa mention itti aanuutan hashtag itti dabaltan sana booda qubee guddaadhaan eegalta maqaa nama tokko maqaa obboleessa keessan ta'e maqaa abbaa fedhaa ta'u maqaa tokko barreessa fakkeenyaaf Hassan jedhee barreessa kunoo fakkeenya akkatti baase Hassan jedhee barreessini lakkoofsa itti dabala fakkeenyaaf Hassan 45 sana booda barbaade kunoo mention godhe mention itti dabaluu danda'a kunoo mallattoo magariisa sadii right kenna jira yeroo kana password isin hayyamee jira yoo mallattoo asii gadi tuni sadiin kun rightiin keessa tokko hafe hin fudhatu kanaafuu hanga inni siin tuni right gootutti qubee itti jijjiiruu qabda yookaan lakkoofsa jijjiiruu qabda sana booda kunoo okeedha xumurtanii sana booda akkatti ol siistanii kunoo gama gadiitti bakka check box tana haala kanaan galchitanii right gootan sana booda kunoo haala kanaan galchitan waan asirra galchitan kana maal gootanii screenshot godhatan haala kanaan anama screenshot godhee kaa'ee jira isin screenshot gootan booda akka inni irraanfanneef tasa waa isin gaafachuu danda'a waan ta'eef xumurtan password keessan screenshot godhatan email keessanis waan hunda waan itti galchitan maqaa keessan ka barreessan hundumaa screenshot gootan sana booda maal goona gama gadiitti agree and create account jettana yeroo tokko haala kanaan gattuine gara fuulduraatti imalla erga haala kanaan fide email keessan confirm godhoodha maal goona bakkuma email code jettan akkana gattuine amma sana booda koodii email keenya irratti ergee jira amma maal goona koodii email keenya irratti dhufsan finne asirratti galchina fide isin agarsiisa eessa deemnee finna email keenya keessan yookaan gmail keenya kunoo gmail keenya asirra gmail makana gattuina sana booda kunoo email as keessatti nu dhufa kunoo akkana agarsiisina ilaala kunoo koodiin asitti dhuftee jirti kanaafuu koodiin keenya kunoo as keessa dhufee jira kunoo koodii kana agartanii asirra akkana quba keessanii gadi qabuudhaan bakkuma tana qofa copy gootan kunoo bakka copy jettan copy gootan eessatti deebina achumatti PayPal biratti deebina sana booda maal goona quba keessan tokkocha kana bakkuma tana qaqqabdee turta laakat paste isin gara bakka paste jettan gatu kana koodii keenya itti galchina jirra sana booda kunoo submit bakkeeton akkana gattuina amma email keenya confirm goonee jirra amma haala kanaan salphumatti akkaawuntii keenya bannee jirra isa dhumarra garuu hin geenye egaa maal goona kunoo asitti let's go jetti isi matan haala kanaan gattuina gara fuulduraatti amma kanniin keessa haala kanaan nu gaafataa jira kunoo haala kana yoo nu gaafate maal goona individual seller solta jettan haala kanaan gattuina business type jedha jira akkana gattuidhaan sana booda maal gootan kanniin keessa individual ta'ettan irratti akkana haala kanaan deebitan amma sakkatti ol siisinee maal goona next bakkeetti haala kanaan gattuine next goona amma guutumatti profaayilii keenya jalatti nu deebisee jira amma maal godhuu qabna profaayilii keenya kana seeraan guutuu qabna jechuudha kanaafuu amma maqaan guutamee jira maqaan abbaa guutamee jira bakka kanatti barzidee keenya bara dhaloota keenya itti guutuu qabna jechuudha fakkeenyaaf amma guyyaa 11ffaa ji'a
jahaffaa haa jennu fakkeenyaaf bara 1994 93 92 90 97 rakkoo hin qabu. Kanaafuu haala kanaan 94 godhe fakkeenyaaf isinis yoo dandeettan haala kanaan banadhaa. Itti aansuudhaan asitti maal gaafate naashinaalitii jedha. Naashinaalitii kana gattu godhan Dubaay maratti deebitan. Dubaay maratti United Arab Emirates kunoo irratti deebisaa. Lakkoofsa keessan immoo bakka kaantirii koodii gattan akkana gatuudhaan. Kaantirii koodii gattu godhan biyya jirtan san irratti deebitan. Maaliif lakkoofsa biyya jirtanii san fayyadamta waan ta'eef fakkeenyaaf amma Ijiipti jira. Kanaafuu lakkoofsa biyya jiru san irratti deebisa. Isin yoo Itoophiyaa jiraattan bakka Itoophiyaa irratti deebisuu dandeettan. Kun Ijipti jira lakkoofsa biyya Ijiptiin bana waan ta'eef lakkoofsa Ijipsan itti guuta jechuudha. Kun haala kanaa jechuudha. Amma lakkoofsa guuta jira. Erga haala kanaan lakkoofsa itti guute amma maal godha gadi siqa. PO box jedha. PO box itti guutu qabdan. PO box eessa argattan? Kun gubbarra mallattoo yeroo tana gattu godhan Google irraa search goone callifne fudhanneetuma itti galchina rakkoo hin qabu. Asirratti maal jettanii barreessitan United Arab Emirates Dubai PO box jettanii barreessita. Fakkeenyaaf kunoo United Arab Emirates PO box Dubai jettanii barreessan. Kunoo haala kana barreessitan search gootan waan tokko hin jiran. Sana booda as keessa akkatti ol siqsuudhaan ilaala. Akkatti ol siqsuudhaan kunoo asitti public PO box in Dubai kan jedhu kana haala kanaan gattuudhaan. Sana booda erga haala kana isin dhufe akkatti ol siqsitanii kunoo akkatti olma siqsa gama gadiitti kunoo as dhufe boxii kana keessa ilaala. As keessa kanneen keessa ka Dubai irra deeftan kunoo as keessa. Kunoo PO box fakkeenyaaf isa kana wate akka gadi qabdan bakka batan lakkoofsuma tana qofa keessaa fudhattan kunoo akkuma koppii jedhan gadi qabdanii turtanii kunoo asumarra fakkeenyaaf 8878 kan jedhu kana akkana koppii gootan gubbarra bakkuma lakkoofsa 5 tana akkana gattu godhan peejii keenya jalatti deebina. Sana booda kunoo isuma kana koppii godhe itti galchi. Kana osoo fayyadamtan rakkoo hin qabu garuu kan biraan osoo jirtanii bareeda. Eega PO boxii galchine amma siitii nu gaafatee jira. Siitiin kenna bakka PO boxii fuune san siitiin jira. Siitii san itti goona Dubaay fudhanne. Kanaafuu nu amma ka Dubaay fudhanne waan ta'eef Dubaay jedhee barreessa. Kunoo asitti jechuudha. Dubaay. Kunoo haala kanaan Dubaay jedhee barreessa. Itti aansuudhaan Emiraat jedha akkana gattu qaamas. Gattu qudhaan kunoo kanneen keessa Dubaay Ajmaan jedha Abu Dhabi kanneen keessa Dubaay maratti yoo deebise bareedadha. PO box Dubaay fudhadhe waan ta'eef. Amma wanti nu hafe hin jiru jechuudha. Akka carraa ta'e erguma akkana guuttanii piroofaayilii keessan xumurtanii gattanii booda dogongora tokko limit nu godha. Kanaafuu dogongora keenya irra deebine check goona. Information goone kana hundumaa maal goona screenshot godhatu qabdan. Haala kanaan screenshot goona. Amma sol siisine asii gaditti waan goone screenshot goona. Umrii keenya sun hafin jechuudha. Kanaafuu gama gaditti irras hanga xumuraatti screenshot godhuu qabna. Waan ragguunde kana jechuudha. Maaliif dogongora tokko akka nu uumamnetti. Sana booda xumurree amma neekasta goona ol siisine neekasta goona kun haala kanaan. Konfirm godhe jedhaa jira. Konfirm godhe haala kanaan. Amma guys bakka murteessituu geennee jirra. Egaa maal goona? Kunoo akkatti ol siisuudhaan biizines neemii nuun jedhaa jira. Kanaafuu isuma dura itti guunne akka nu ta'u cheek boxii tan haala kanaan gattuudhaan. Amma asitti biizines registration number nuun jedha. Biizines registration numberii kana osoo itti hin galchine dura isa biruma dabartan. Dhumarratti yoo inni dirqama isinitti kenne qofa akkaataa itti Google irraa isallee fudhattan isin agarsiisa. Yoo beektan immoo itti galfattan yoo qabaatanis jechuudha akka carraa ta'e. Sana booda maal goona kun asitti karansiin keessan USA dollar yoo ta'e bareedadha. Itti aansuudhaan kun asitti isuma duraan nu guute waan ta'eef sana booda akka tulisine biizines websaayitii qabdan nuun jedha no goona hin qabnu yoo websaayitii qabaattan irra galchuu dandeettan. Asittis kunoo haaraatti PO boxii fi siitii akka itti gunnu gaafate cheek boxii batan agattuine isa duraan itti guunne san akka nu ta'u goonee jirra. Kunoo haala kanaan goone amma guunne xumurree jira information baay'ee. Bakka kanatti garuu biizines registration kun nu diduu danda'a. Yoo tole jedhee isuma kanaan tolu jedhamoo irra dabartan. Sana booda kunoo haala kana ol siisine gala. Amma neekast bakka jedhu gattuine ilaalame. Haala kanaan konfirm godhee jira. Biizines registration fu dirqama natti hin kenne jechuudha. Irra dabree jira. Amma maal goona konfirm bakkeeton haala kanaan gattu qaba. Amma haala argitan kanaan PayPalin kenna baname xumuramee jira. Egaa maal goona kunoo go home bakkeeton haala kanaan gattuudhaan. Amma haala argitan kanaan salphumatti PayPal kenna banannee xumurree jirra. Amma maal goona akkatti ol siisanii ilaaltan kun limit ta'uu isaa limit ta'uu fi limit ta'uu dhabuu isaa kan beektan akkatti ol siisanii gama gadiitirra mallattoon diimaa yoo jiraate limitedha. Kunoo haala argitan kanaan limitii tokko malee akkaawuntii noormaalii akkaawuntii oriijinaala PayPal salphumatti moobaayiluma harkaa qabnee daqiiqaa muraasa keessatti banannee xumurree jirra. Amma PayPalin kun erguus fudhachuus hin danda'a. PayPal oriijinaala. Kanaafuu haala amma isin agarsiisa kanaan moobaayiluma keessa harkaa qabnee daqiiqaa 5 keessa banattan. Kanaafuu haala kanaan banadhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jedha. Nagaan haa ta'u.